Gatii rakabootii fi carqii firaashaa godhatamu yookiin akka majliisatitti mana keessa zuuriyaa kaayamu rakabootiin akkam garaagarummaa fi maallaqni isaa kan 2,000 kan 500 kan 8,000 akkasuma carqiileen garaagarummaa qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashaama harkifuuni Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaana osoo waliin qoodiin isiniin jedha. Har'a viidiyoolee hedduu walitti qindeessee isinii fidee jira. Maaliif jennaaniin hubadhaa sirriitti gatii irratti namoonni hedduun kan jechuun ifa hin ta'iniif akka isinii ifa ta'uu fi tokkoffaa irratti carqii firaashaa godhamu yookiin akka zuuriyaatitti yookiin mana keenya guutuu akka majliisatitti kan afamu kalarii barbaadanii fakkeenyaaf jechuudha. Namni tokko diizaayinii fi kalarii filattee ka barbaadisiif godhamuu danda'a. Akka fakkeenyaatti namni bifa azraqa yookiin samaawii yookiin cuquliisa jaalatu, bifa bunni yookiin bifa warqii jaalatu, akkasuma bifa keelloo yookiin booro yookiin ammoo asfara jaalatu, san qofa osoo hin tahin walumaa galatti kalara barbaadan yoo jedhamu bifa feetan alwaana feetan yoo isin filattan ni hojjetama ni isiniif qophaa'a jechuudha. Gatiin isaallee garaagarummaa qaba. Yeroo hedduu jechuun namoonni gatii tokko seen fakkeenyaaf kakuma 16tu jira jechuun firaasha akkaataa firaashatiin ka firaasha 5 tiraas carqii meeqa barbaada isiniif fakkaate tiraas carqii 16 barbaada. Beebi tiraasii 6 akkas 7 ka barbaadu jira. Xiqqaa ka itti barbaadu jira. Akkasuma immoo tuyyuu xaalli jedhaniin isii ka itti barbaadu haga akkaataa firaashni dabaluun tiraas carqiin isaa dabala. Sirriitti naa hubadhaa sirriitti addaan baafadhaa. Yoo obboleettiin teessa yookiin hiriyaan teessan takka tiraas carqii 12 akkasuma immoo tuyyuu firaasha 4 akkasuma immoo tuyyuu beebi tiraasii yookiin tiraasii xiqqoo 5 akkasuma immoo tuyyuu xaalli 6 haa ta'uu haga barbaade hundaa ni argitanii sufraa nyaataa sufraa bunaa hedduudha jechuudha. Barbaadan maggaarrajaa irratti hodhisiiftanii akka mana majliisaa guututti saalona keessan maach yookiin xagmi gootanii dalaysifachuu ni dandeettan. Gatiin isaallee garaagarummaa qaba. Namni carqii firaashatii fi tiraas carqii qofa dalaysiisee fi namni tiraas carqii firaashaa xaalli beebi tiraasii jedhanii tiraasii roga afreessanii sufraa nyaataa sufraa bunaa maggaarrajaa dalaysiise qarshiin isaallee garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko har'a yoo 18 hunda isaa dalaysiifate tarii namni biraa ammoo tuyyuu achii gadiin waan san hir'isee meeshaalee san hir'isiisee dalaysifachuu danda'a. Ammoo akkasuma immoo kabiraallee firaasha boondidii godhee boondidii widdiidha. Akkasuma ammoo tuyyuu firaasha bareedaa itti bitate maggaarrajaa itti galchee waan barbaade maggaarrajaa saalonaa gaadaa hunda isaa walirra xagmii godhee maallaqni ni dabala jechuudha. Kanaaf maallaqni dhaabbataa miti. Namoonni hedduun maallaqa wal fakkaataa akka isin najalaa isinitti hin fakkaanne isiniin jedha. Garaagarummaa qaba. Diizaayiniin isaallee garagara qaba. Carqiileen gosa 2-3 jira. Fakkeenyaaf sufraan kun guddaadha. Sufraa nyaataati. Carqiin inni irraa dalagamu carqii firaasha godhamu miidhaginaaf jechuudha. Isinii galaa bareedinaaf akka majliisatti dalagamu haala kanaan jechuudha. Kalara kana amma ijoolleef dalaysisee baase viidiyoon haalaan sitti mijatu. Namoonni tokko jechuudha maatii karaa deemu ka kennantu jira. Nama karaa deemu jechuun sirrallee xaaxaa hir'isuuf waan akkanaa ergaadhaan ka fudhatantu jira. Akkasii silaa viidiyoo akkamii isinii waraabuu barbaada. Akkasuma haati isa kanaa jechuudha bifa dahabii yookiin burtuqaalii gara dahabiitti dhiyaatu adii keessa maayitee dalaysiifattee maggaarrajaa ammoo guddichuma san gootee mana ofii keessatti rabbisiirraa haa jaalatu itti nagaan isii agalchu 18 adii dalaysiifattee jarjaraan isinii waraabne. Iddaan sun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rakabootiin garaagarummaa qaba. Maallaqni rakabootii hedduu garagara. Ka 2,000tu jira, ka 2,500tu jira, ka 1,800tu jira, ka 3,000tu jira, ka 3,500tu jira, ka 4,000tu jira, ka 4,500tu jira. Akkasuma ammoo tuyyuu rakabootii akka ajaa'ibaatiif bareedullee siistema yookiin mala ittiin jechuudha. Warri rakabootii bareedaa filattanii dimlaayitiif keessaa hin qabne dimlaayitii barbaadanillee na biratti ni argattani isiniin jedha. Karaa salphaa fi haala salphaatiin inshaallah wa ta'ala. Itti aansuun ammoo gatiin rakabootii garaagarummaa guddaa qaba. Akkaataa miidhagina rakabootiitii fi akkaataa saayizii rakabootiitiin irra caalaa gatiin isaa ka dabalu saayizii fi miidhaginaatiin. Fakkeenyaaf rakabootiin amma isin arsii argitan kun diizaayinii lamaan dhufee jira. Dimlaayitiif keessaa qabu garuu ammoo tuyyuu dimlaayitii akka isin barbaadanitti ani itti isinii galcha isinii qopheessa isiniin jedha. lakkoofsa bilbilaa kiyyaa namoonni hedduun na gaafattan. Lakkoofsa bilbilaa kiyyaa iskiriina YouTube yookiin ammoo bilbila keessan irratti bilbila viidiyoo irra yeroo hunda maxxansaara duwwaa 9 qabadha. Duwwaa 9
78 15 72 75 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya diizaayinii rakabootii kana hedduu diizaayin ka tahee fi bifa haarayaan duraa duuban hedduu miidhagaa ka ta'e viidiyoon ishee hedduu bakka jechuun waan kijibaa dhugaa godha, waan dhugaa ammoo kijiba godha. Rakabootii kana osoo lafa argitanii wallaahi baay'ee bareeda. Akka amma gubbarraan argitan kana argitanii waan jaha diizaayinii keessa dalaganii hedduu bifa warqiitiin miidhagaadha. Akkasuma kamanda jabana rakaatanillee baay'ee bareeda. Hatta girgiraan isaa xiqqishuu ka ixaan itti aarsan hedduu jabaadha. Meeshaa hunda caala saarbiisii qaba, kamanda jaa fakkaatu qaba. Kun hundi isaa meeshaalee jajjabaa isaati. Qarshii 4,000 isaa gadi xiqqaallee jira. 3,000 fi way akkasna fakkaate. Tipsiin isaallee baay'ee bareedaadha. Gizaaza itti aansun ammoo isuma tahee bifa geengoo guddaadha. Geengichi kunillee hedduu miidhagaa fi bareedaadha. Qarshiin isaallee madaalayaadha. Geengoo kanallee dimlaayitii yoo barbaadan isiniif qopheessa. Nama dhugaan barbaadu qofti namni dhibba bitachuu barbaadan heloo jedha. Rakabootii diizaayinii geengoo kana hedduu miidhagaa fi bareedaa amma dhufee jira. Dimlaayitiif keessaan qabu. Dimlaayitii ammoo tuyyuu anatutti isiniif qopheessa. Koottaatii na dubbisuudhaan lakkoofsa kiyya duwwaa 9 78 15 72 75 WhatsApp Telegram'n koottaa as keessa jechuu kaalariin jiru bifa warqiitiin ni jira, bifa birriitiin ni jira. Diizaayiniin isaa ammoo garaagarummaadha. Qarshiin isaallee garagara isiniin jedha. Rakabootiin amma isin agarsiisaa jiru qarshiin isaa hundi isaatu tokkuma gugurdaadha. Akkasuma diizaayinii haaraa ka tahe tokko isaa qarshiin isaa 4,400 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan hunda keessatti dimlaayitii isinii qopheessuu ni danda'a jechuudha isinii galee. Kanaafi namni barbaadan heloo jechuun dhuftanii diizaayinii rakabootii kana hunda isaa hedduu miidhagaa fi bifa haarayaan dhufee jira. Koottaa ajajadhaa isiniin jedha. Namoonni rakabootii duraanii bitataa jirtan rakabootii duraanii irra rakabootii moodela haarayaan amma dhufee hedduu miidhagaa tahe kana bitadhaa isiniin jedha. Rakabootii abbaa gadaallee sadarkaa qaba. Sadarkaa tokkoffaa jira, lammaffaa sadaffaa jira. Sadarkaa isa tokkoffaallee inshaallah wa ta'ala viidiyoo isin agarsiisa. Kunillee rakabootii dimlaayitiiti. Ka dimlaayitiin qophaa'ee dhufe diizaayinii duraaniiti. Hedduu hin miidhagu an akka kiyyatti jechuu filannoo keessanii. Garuu ammoo rakabootii miidhagaa bifa haarayaan diizaayinii haarayaan dhufe kana isuma guddaa ta'e guddaa baay'ee jira. Rakabootiin dimlaayitii ammoo ka uumamaan qophaa'u baay'ee guddaa miti xixiqqaadha. Isuma sirriitti guddaa ta'e ammoo an isiniif qindeessee isiniif qopheessa. Kala diizaayinii kanallee ni jira. Inni kun gizaazaan osoo hin tahin gubbaan mastaawotiidha. Jalatti ammoo haala margitan kanaani. Innillee baay'ee bareedaa fi diizaayinii hedduun jira. Roga fireen jira. Akkasuma ammoo geengollee ni jira. Filannoo keessanii meeshaa kana qofa osoo hin tahin meeshaalee hedduu qabadhee isinii dhufa. Viidiyoolee hedduu mimmiidhagoo tahanii fi qulqullina olaanaa qaban haga humnatiyyaatiin kaameraan qabu bilbiluma kiyyaan haga danda'een isiniif qulqulleesse bakka meeshaa filatamaa fi qulqullina qabuun isiniif fida isiniin jedha. Kanaaf lakkoofsa kiyyaan na dubbisaa. Lakkoofsa bilbilaa kiyya amma sirra deebi'e duwwaa 9 78 15 72 75 WhatsApp Telegram'n na dubbisuun akkasuma namni maatii kiyya taatan like subscribe godha. Mee as ijuma keessan ilaala rakabootii kanneen diizaayinii haaraya dhufe hedduu bareedaadha. Qarshiin isaa 4,400 bichaadha. Guddina guddaadha. Xiqqaan isaa gadiillee ni jira. Qarshiin ni hir'ata. Rakabootiin hundi 4,000 miti. Ka 3,000tu jira, ka 2,000tu jira, ka 1,800 illee ni jira yoo feetan. Isinii galee filannoo keessan kun guutuun ka dimlaayitiin qophaa'e jechuudha. Isinii galee kanaafi waan rakabootiin hundi isaa gatiin isaa garagara. Meeshaan hundi isaa garuu meeshaan asitti argattan kun qulqullina qaba. Koottaa warshaan kiyyaa miti bakka bareeda dhaqee isinii bitaa.